batteeruma ilmoo kee jiraachifatta. Dhageesse biyya baqaa keessa warri biyya faranjii na hubatu. Namni biyya baqaa keessa jiru biyya sana keessaan ba'u biyyuma sana keessa taa'ee hojjetatee nyaatee kiraa manaa kafalatee jiraannaan gahaaf darbaadha. Namni biyya baqaa keessa jiru hin kadhataayyuu. Isinitti immoo namni yoo inni jala gale ni kadhata naa kennaa jedhe. Alhamdulillah naa kennaa jedheen kadhanne. Inumaayyuu makiinaayyuu bitadhee jalqaba 2015 suuqii banadhee makiinaa bitadhee jireenya gaarii jiraataa ture. Fayyaa wanni isin nama hin goone hin jiru. Ibsaa dhugaatti shannaa godha. Mee namni ustaaz ibsaa dhugaa obboleessa keenya ka Harargee ka Kaleessa gastii koora ture. Ergasii illee waammanni hadhana waammadha. Ibsaa dhugaa ustaaz ibsaa dhugaa naa waamaa sheeritti godhaati. Amma 2014 akkan itinaa galeeni Ijipti galeeni na dhukkube. Maaltu na dhukkube tiruu koo na dhukkube jechuudha. Tiruu hadhaa Rabbii yoo sodaattan ustaaz ibsaa yoo jiraattan abaaboonaa darbaa kottaa walgalaa hadha dubbachuun keessan guyyaan ga'eera jechuudha. Tiruu na dhukkube 2014. Ijoollee yoo inni keessa hojjetan guutuun ijoolleen biyya Ijipti jiran parsantii 50 ol dhukkuba koo kana beeku. Sidii galee Ijipti keessa warri jiran isin jira dhukkuba. Mannaa kimiyaan hin dhaabanne hin jiru. Barandaanan yoo inni hin dhaabanne hin jiru sababii dhukkuba kooti jechuudha. Ana haaraadha. Dhukkuba kana Ijipti keessatti narratti argameera. Doktoroonni si ajjeesaa naan jedhani. Yeroo jala si ajjeesa dhukkubni kun naan jedhanu nan rifadhe. Rifadhee watu waataa ture. Koominiitii Oromoo keessa dhaabadhee hin boonye hin jiru. Waldaa jettan, caayaa jettan. Oromootu jira kunoo lubbuun jiru warri yeroo na taajjabu. Koominiitii Oromoo hunda keessa deemeen an firan qabu. Rabbii jedhaa na hambisaa. Dhukkuba tiruun na qabate. Doktoroonni si ajjeesa naan jedhani yoo jabaattee yaalamne. Ani dhimma ummataatiif an biyyarraa ba'e. Suudaan keessas imbaasiin na jiraachisuu dinnaanan gara Ijiptitti darbe. Waan nama miidhee qabu Rabbii jedhaa na hambisaa jedheen fuuldura namaa dhaabadhee akka jarri na yaalchisan godhaan ture. Achi keessatti obboleessi keenya ibsaa dhugaa jedhamu mucaa dhalataa Harargeeti dhaggeeffadha. Nama 3,500 jirtu. Kaleessa galateeffataan ture. Ibsaa ustaaz ibsaa dhugaa na argee aangoo qaba inni. Oromoo irratti aangoo qaba. Tokko dammeessaa jedhama mootii jedhama. Innis ijoollee Harargeetti fakkaata. Tokko ibsaa dhugaa jedhama. Hadhan hime yeroo sana namatti himne. Jarri kuni Ijipti keessatti warra utuu barbaadanii doolaara 2,000 mataa namaarraa fudhachuu danda'udha. Garuu ani immoo dhabiisa kootiif warra jiranii ta'ee kolfitannu inshallah fayyaan fuuldura namaa gaafa sanna dhaabeessisin dhaaba gaaf tokko. Amma ustaaz ibsaa fi mootii dammeessaattan argadhe itti boo'ee itti mannaa ibsaa dhugaa abshirnaan jedhe ijoollee Harargeeti. Pistikiidha. 2014 pistikiidhaan dhattee suyyuudii buutee iyyuu argattu. Sini galee suyyuudii buutee iyyuu dhattee argattu. Angaruu gatiin eebba qabu eebba haadha kootii qabuuf ibsaa dhugaa mana naa dhufe. Na fuudhee yoo inni jala naan deeme mucaan kun ni dhukkubfata. Reeb biyya kana gala ilma Oromooti rakkatee biyyaan baane haala siyaasaatu biyya keessaa baase. Gargaartan malee jedhee haga hojii dhiisuu ga'e anaa jedhee eenyu ibsaa ustaaz ibsaa dhugaati. Kunoo footoo isaa sin agarsiisa. Ibsaa dhugaa kaleessa dhufee dubbataa ture. Ustaaz ibsaa dhugaa inumaayyuu na waama. Maayir meeshaa galee dhaabaatiin turaa naa kenna bilbila kun akeemsi jechuudha. Ibsaa dhugaa akka inni dhufu siniif an affeeraa hadha. Yeroo isin natti duultan sana utuunis ibsaa dhugaa miti malaayikaa samiirraa gadi buusee ni kijibda jettuuni. Sini galee amma ibsaa dhugaa kun Rabbi jazaa isaa kafalu an akkasii rakkataadhaa waa tokkoon qabu maal naa wayya jennaan abshir ampistikii keessan hojjedha isin na gargaare sana sin jedhiniiti jedhee mana dhufee an farankaa tokkoon qabu na fuudhee miilaan bakka geeffamu hunda nageessee makiinaan irraa kafalee bakka hunda nageessee nama Rabbiiti namni sun nama Rabbii sodaatu quraana qaraasisa siluma quraanaaf dhufenni eessa Ijiptiin jechuudha malee baqattummaa akka keenyaan dhufne. Amma ibsaa dhugaa kuni ittan sinii dawwala qoyyaa. Ibsaa dhugaa kuni kaasin irratti silkii mimii fuudhiin bannaati. Ibsaa dhugaa. Kaliifoo akkoo argadheera. Samiir jedhama ibsaa dhugaa jechuuni.
ibsaa dhugaa kun Samiir jedhama mucaa Harargeetti siin jedhe itti gaafatamaa Oromooti. Oromoon Amaarri Tigreen baqattoonni Ijibti keessa jiranuu lilipheedhaan barbaadu birrii kafaluudhaaf birrii kafalanii waan inni naa godhe sana sidii galee birriidhaan nu argattu kunootila. Ibsaa dhugaa kanatiyyuu na fuudhee UN'tti na geessee akka jarrii kiniinii naa kennan qoricha naa kennan turuu kooti naa godhee kanan bakkeetti hafe kanan yatiima ta'e erga ibsaa dhugaa biyya Ijibti keessaa gara Ameerikaa deemee gaafa inni deemuun boo'ean maaliifan boo'e gaafa ibsaa dhugaa moodireetarri hojii hojjedha gaafa ibsaa dhugaa Ameerikaa dhaqu gar tokkoon nan gammade carraan kun isa qaqqabu gar tokkoon immoo natti dhagahame nagatee deemaa jira. Akkuma sodaadde akka ibsaa dhugaa deemeen qorichi tiruu kootii naa kennamuu dhaabate yoo inni irra dhaggeeffadha. Qorichi tiruu kootii naa kennamuu dhaabate akkuma jettan jiraataa ture bakka of dagachiisee waan of nama dagachiisu fayyadamaa ture maalan si dhossa. Wallaahi har'an du'a ammoo boran du'a jedhaatu hin jiru geema beellamaan manni Oromoo galatoomu na taphachiisee jennaan maallaqa sana irratti obboleessi koo Abdulwaahidiif beekaan maallaqatti naa dabalanii mana bitadhee ijaarradhee alhamdulillah. Kana booddee hundee isin gaabbu ijoollee koo manni Oromoo qodaatti naa bitee yoo ol naa galcha. Ilmi nama na jaallatu nama na jaallatu hedduu horadheera. Ol naa galcha ijoollee koo mana kootti jedhee numan calluma jedhee alhamdulillah jedhee jiraataa ture. Osoo hin jiraataa jiruu ispoonsarri Ameerikaa dhufe dhaggeeffadha. Adda iccitii hunda sitti jechuudha. Ispoonsarri Ameerikaa dhufe namni sila mana kanatti waan isin haasa'u namicha nuraa cufi gadi bee jedhu yookiin. Sana booda ispoonsarri Ameerikaa dhufe. Ispoonsarri Ameerikaa dhufnaani gadi beetan waa koo beektu duula danata. Akka nama asirra taa'ee intalachuu dhiise guyyaa tokkitti gadi bee Oromoo mana jaallattani Ameerikaa anas nageessaa firan qabu jennaani namni wayii keessaan dhufee tolenaan jedhe maqaa jala dubbachuu hin danda'a. Tolenaan jedhanii ispoonsara Ameerikaa galfadheera hadhan sinitti maara. Please rabbiidhaatti dara silkee nan jeqinaa ofiisin bahee dubbadha. Sagaleen keessaa keessee tookiidha. Sana booda ijoolleen Oromoo shana galatoomtu maqaa jala waamuu nan danda'a. Ispoonsara kana naa galchani. Ispoonsara kana naa galchanii beekaa siraaj lubbuudhaan jira. Bakka maqaa jala waamuu namni shan ispoonsara kana naa galchan dhaggeeffadha. Ispoonsara Ameerikaa kanas galfadheera akka namaatti. Bukkeetti immoo Kaanaadaas galfadheera doolaara 25,000 kafalee Kaanaadaas galfadheen jira taa'ee eegaa jira jechuudha. An hadhan du'a moo boran du'a takkaa erga dhukkubni kun natti mamuuti. Ittaan erga haati koo duute takkaa nan jiraadha jedheen beeku wallaahi rafee alhamdulillah jedhaan yeroo soomni dhufe nan bu'a yeroo soomni hiikame nan bu'a maaliif nan gammada anuma turuu ramadaana ga'e anuma turuu ramadaana eeke ofi namanu jechuudha amma hadhaa turas. Gaafan du'een du'a ijoolluma kootiif waa godha jedhee san jiraataadha. Ofii kootii immoo lubbuu kootii qabrii kootii immoo oma gaariin hojjedheedhaan waadaa ofii seenee jira. Tuun sanaan jiruu haati koo duute abdii kusadhe jireenya irraa. Maqaa ijoolluma kootiif an jiraataadha dhibbaan dhibbatti jechuudha. Sana booda ispoonsarrii Kaanaadaa galfadhee akkuma isin beektanu gowwoomsaa ta'uu isaan nan baree dhukkuba koo irratti haati manaa kootiin deemu jennaan birrii koo naakin bakka haati manaa kootii Kaanaadaan deemu hin jiru jette Ameerikaa galfannee jirra. Ameerikaan sun rabba milkeessu birrii koo naa kenni jennaan siifan kenna gadi naan jedhee na dhawwate. Inuma iyyuu na dhawwachuu bira darbee na liqeeffachiise siifan kenna liqeeffadhu naan jennaan birrii miiliyoona 2 wayii liqeeffadhe. Dhaggeeffadhaa amma dhumaatti. Liqeeffadhee dhukkubni koo biyya Ijibtii na galchite. Biyya Ijibtii galee Turkii yeroo deemu manan birrii miiliyoona 1,500 waggaa 3 dura kunoo abdii geessachuu dhufeera. Birrii miiliyoona 3 fi miiliyoona 1,500 mana ijoolleen walitti buuftee naa bitte Abdulwaahid Baalees ta'ee beekaas ta'ee naa bitan waggaa 3 booddee eessaayi beektu manichi Jimma magaalaa walakkaadha miiliyoona 1,500 manni bitame gaafa na dhukkubu miiliyoona 1,400 gurgurame waggaa 3 booddee dhageessanii gurguradheen gara Turkii maallaqa leelli liqeeffadhee namarraa miiliyoona 2,100 liqeeffadheen deeme
كرميلين جاء وانا كسيتي ولا كساسة بيجونا الحمد لله فيان جالو نمشي كل لك فتنا نجرين ناني مو أين نكان ada بيجونا sana boda namicha kana rola sadi gadibe madera afu fayyan jiranan en kafala meden asdb irga asdb boda wala turki da yala ko alhamdulillah agate wayaye db dafis bella man qaba en db ne rakoto ko ngabu nan db kairo argar to dubai nan db kairo db jere nyuma fo yifachufi lolle malla kana ra qabanu alkani ko yana chakachabu ri jarati ri kenya nu kenni nan jadu ana an qabu fakasiti jirru ummata oromo tigari be madde video sa sagale sa sragan qabu buto jinin ummata oromo mi chakana ka malla ko na furati idana mana ka fala ide abu muhammad ustaz abu muhammad jadaman canada ke sa ala finnati furatani abdi ke tachuna galcha itigafata mumma furatani malla kan mi chakana rafune ijolle ida sirra qabdu kenina nan janna alhamdulillah deresh ki goti de biala na seluma idanna cinke bale wana nyaadu wana nugu indabnes indabus jirenyas nan jira dakrama nan nakara ka balun juro fanga bala dat ilmo sote enina kenne itigafatu ma bada tena kenne bale ana abdatena kenne rabbi ilmo ko nan jira ce jede of abdatena kenne bale mubarak tu jira ce mit kenne umi ana yuna jira ce ilmo ko jira ce da war senegale akasin jira akasi danjira warrima laqa kaleessa kushina araba ke sadabate obbolesi kenya mubarak hindu ini jede sabbata rai kena kenne adda na kada seda dabe bakati matu dabe banna ta salantina ra kola sakiti astaghfirullah warri kaleessa sabbata irrai kateshin tibeti araba mi che mubarak duun qabdu jede na kenne na kada chukaba tari isin idan nama isin rafisata ana mo ofna jessa idan nama denin nama ofna jessa ayesani warrima laka sabbata shinti beti arabami cina kenne rabbi jadi mubarak bari kenya nu ken tokko abu dhabi ragalte hospital jimma kesatti hada biratese hati ko do ajirti yette an kalesan duini fasi kenne nan yette hati ko yodite seenaadha ankanuma sittimu kani bagana irraa kaafte choo jette suki cufatte injini namni naa kenne har'a duu qaba birriyaan saamame jara maaltu dhibe waa'ee saamicha kooti irriban dhabe hangara kootiin deenii namaa narra jiru silaa jiraatti qabdanii naan gaafattanu namicha kana ammas taana namichi maqaan isaa Fadiluu jedhama dhalataa naannoo Harargeeti dhageessanii dhalataa naannoo Harargee keessaayyuu fira mucaa an Somaaliyaa keessatti dhukkufatee jennaan nama jeesee jennaan guyyaa 14 caammaadhaan taa'ee baaseeti maqaan isaa Fadiluu jedhama wallaahi wa billaahi yondoo namicha kana gaafatama kana qubanaa qabadha jedheen dhufe warri immoo maallaqa mubaarakii buufna jettan afaanin taane nanaa soosisinaa isinin jaalladha na jaallattu wallaahi jiraa kootti miti du'aa kootti hin kadhatamu kana booddeemu yaa rabbi ilmaan koo yoo ajjeesii biti yoo rakkiftee fuuldura namaa dhaabu dhageessani dingata mubaarak yoo dhukkufatee lafatti hafe ayyoon dhukkufadhe ofan ajjeesa dhufe fuuldura namaa dhaabu dhageessani dingata gammaddanii mubaarakiin gargaarsinna mubaarakiin gargaarra jettanii yoo yaaddani shaqqalachuu yoo barbaadani keessa dhageessani mubaarakiin qabnee gargaarsa mubaarak jennee ummata waamnee birrii nyaannaa yoo barbaadan ummata nyaadhaa ummata oromoo maqaa kootiin nama birrii tokko siin gaafaten kennina ana sosata ennan liqeeffate